Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa haaraa ta'anii akka filataman Fox News addaan baafachuu beeksiseera. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaa oduu kanaa fi kan biraas qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa haaraa akka ta'anii filataman Fox News addaan baafachuu beeksiseera. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'anii filamuu isaanii Fox News maddoota ibsuun gabaaseera. Bakka bu'aan warra Riippaabilikaanotaa filannoo kana osoo adeemsi filannichaa hin xumuramin sagalee argachuu qaban dursanii argachuun himameera. Gama biraatiin morkattuun isaanii Kamalaa Haris garaagarummaa xiqqoon durfamaa jiraachuu BBC'n gabaaseera. Bakka buutuu warra Dimookiraatotaa afgaaffii bilbilaan godhaniin akka jedhanitti bu'aa filannoo kana amma osoo hin taane boru haasofna jedhaniiru. Akka gabaasa Fox Newsitti Tiraamp erga bara 1800 as pirezidaantii Ameerikaa irra deebiin seenaa hojjete jedhameera. Malees Rashidaa Tlaib fi Ilhaam Omar dubartoota musliimaa lamaan jalqabaa koongirensii Ameerikaa keessatti tajaajilan erga ta'anii booda deebiin filannoo injifachuun siyaasa keessa turuu akka danda'an ibsameera. Paartii Riippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf dorgomaa kan jiran jaarsi ganna 78 Doonaald Tiraamp hanga gabaasni kun qindaa'etti garaagarummaa caalmaan Kamalaa Haris dursaa jiraachuu Associated Press, BBC fi CNN mandoota isaanii ibsanii gabaasaniiru. Bulchiinsota Ameerikaa falmii cimaan itti taasifame keessaa kaaba Kaarolaayinaa fi Joorjiyaatti Tiraamp injifachuun ibsameera. Sagaleen kutaalee biyyattii Swing State jedhaman keessatti kennamu bu'aa xumuraa kan murteessu ta'uunis himameera. Oduuwwan biyya keessaa argannetti yoo deebinu indastiriin balallee Afrikaa keessatti riikardii haaraa galmeessaa jiraachuu daandiin qilleensa Itoophiyaa ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xayyaara ammayyaa Airbus sirna ho'aan harkatti galfateera. Sagantaa simannaa buufata xayyaaraa idil-addunyaa Booleetti taasifame irratti aanga'oonni mootummaa, dippiloomaatonni, hojjettoonni daandii qilleensa Itoophiyaa fi keessummoonni biroonis argamaniiru. Hojii gaggeessaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasawu daandii qilleensichaa xayyaara kana harkatti galfachuun daandii qilleensaa Itoophiyaafis ta'e Afrikaaf tarkaanfii seena qabeessa akka ta'es dubbataniiru. Xiyyaarri har'a harkatti galfatan imaltoota 395 baachuu akka danda'u kan himan obbo Masfiin kunis xiyyaarota daandii qilleensa Itoophiyaan qabdu keessaa isa jalqabaa fi isa guddaadha jedhan. Imaltoonni xiyyaarichaan imalan teeknooloojiiwwan bashannanaa xiyyaarichi qabuu fi teessuuwwan bal'inaa fi mijaa'ina qabaniin muuxannoo imalaa fooyya'aa ni qabaatus jedhan. Kana malees motoroonni xiyyaarichaa boba'aa kan qusatan xiyyaarota isa duraa waliin yeroo wal madaalan hammantaa kaarboodaayoksaayidii xiqqaa kan gadi lakkisan ta'uunis ibsameera. Kana malees dizaayiniin xiyyaarichaa si'aa'inaan kennuu fi jeequmsa sagalee hambisuun imalawwan fagoo dadhabsiisoo akka hin taane kan godhudha jechuunis dubbataniiru. Xiyyaarri har'a simatame kun xiyyaarawwan Airbus 4 daandiin qilleensa Itoophiyaa bituuf ajaje keessaa isa tokko kan ta'e himanii xiyyaaronni hafan sadeenis ji'oota itti aanan keessa harka daandii qilleensa Itoophiyaa akka galan obbo Masfiinitti dabalaniiru. Obbo Masfiinitti dabaluunis xiyyaara haaraa kana bituun keenya fedhii daandii balallii Afrikaa keessaa dursuu itti fufuu fi industirii balallii addunyaa keessatti haalaan dorgomaa ta'uu qabna kan jedhu nu agarsiisa jedhan. Gama biraatiin hooggantootaa fi hojjettoota dhaabbata Airbus kan galateeffatan yoo ta'u, waliin ta'uun industirii balallii Afrikaa keessatti riikardii haaraa galmeessaa jirra jedhaniiru. Daandiin qilleensichaa lakkoofsa xiyyaarotaa qabu baay'isuun cinatti misooma humna namaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti hojjechaa jiraachuus dhaamaniiru. Haaluma kanaan naannoo magaalaa Bishooftuutti buufata xiyyaaraa dandeettii buufata xiyyaara Boolee dachaa 4 qabu ijaaruurra akka jiranis yaadachiisaniiru. Ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf qophiiwwan barbaachisoon taasifamaa kan jiran yommuu ta'u, ijaarsi isaas ji'oota 12 keessatti eegaluuf karoorfameera jedhaniiru. Oduma wal fakkaatuun faawundeeshiniin Airbus meeshaalee yaalaa fi qorichaa toonii 11.5 ministeera fayyaaf gumaache. Faawundeeshiniin Airbus meeshaalee yaalaa fi qoricha toonii 11.5 ministeera fayyaaf gumaachuun ibsameera. Meeshaalee yaalaa fi qoricha kanas xayyaara guddaa Airbus haaraa bitameen bilisaan fe'amee Finfinneetti kan gale ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa dubbataniiru. Tumsa faawundeeshinii Airbus godhes galateeffataniiru. Gara oduu biraatti yoo darbinu kurmaanii tokkoffaa yeroo qophii ture yeroo hojii qabatamaan itti raawwatamu ta'eera jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara 2017 magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti adeemsiseen gabaasa raawwii hojii paartii fi mootummaa dhiyaate irratti mari'achuun kallattiiwwan garaagaraa kaa'aniiru. Oromiyaatti raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara 2017 hojiileen abdii namatti horan hedduun hojjetamaniiru jedhan. Gamaagamni raawwii hojii kun ciminoonni fi hanqinoonni raawwii kurmaana tokkoffaa keessatti mul'atan akka baasuun raawwiin karooraa ittiin deemaa jiru haalaan xiinxaluun kurmaanota hafan keessatti hojii bu'uuraa sirreessuuf kan gargaaru ta'uu pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru.
Oduu xumuraatiin ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mohaammed waliin mari'ataniiru. Itiyoophiyaan deeggarsa Gamtaa Afrikaaf gootu hariiroo naannawaatti cimsitee akka itti fuftus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos Muusaa Faqii waliin mari'achuun Itiyoophiyaan deeggarsa Gamtaa Afrikaaf gootu akka itti fuftu ibsaniiru. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mohaammed Dr. Geediyoon Ximaatiyoos ministeera dhimma alaa ta'uu muudamuu isaaniitti gammaduun gamticha cimsuuf akka hojjetan abdii irraa qabaachuus akeekaniiru. Kabajamtoota maatii qaroo miidiyaa oduu hanga ammaatti isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Nu waliin turuu keessaniif isin galatoomfanna.